cunqursaa uummata Oromoo irra barootaaf mandhee jaarrachuun raawwatamaa jiruun deembuqqisee Oromiyaa walaba ijaaruuf gooticha abdii sabaa lol jajjabaa gaggeessaa jiruun haalaan jabeessee jira. Haaluma kanaan korommiiwwan sabaa woboon zoonii kibbaaf giddu galeessa tarkaanfii humdiina irra fudhatanii du'aaf madoona dhabu dabalati meeshaalee waraana irra hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuu maddeen bakkichaarraa biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibba Koonya Gujii Lixaa Bobbar Bushinni Gaana Abbaayyaa Gandilatu Daadaa jedhamu kaleessi ganam sa'aatii 3:05 tarkaanfii laalessa waraanaa fi Abiyyi Ahmad maqaa raayyaattis Itoophiyaan ofii amanirraa fudhate. Loltoota 35 olirraa ajjeesuun 23 immoo maduu dandammi hin qabne nadabeera. Loluu woboon rasaasaan haay baaruu daammacheessuun injifannoo irratti argata kanaan Akaama 12 rasaas piikimii 635 rasaas Akaamaa 500 bombii 4 gumbii 21 joroorroo piikimii 200 irra hiikachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Akkasumas reef gaachanni uummata Oromoo boon tarkaanfii laalessa waraana faashistii PP irra fudhatit fufuun godilli Shagaraana meetta walqixee keessatti waraana faashistii PP du'aaf madoona dabuun injifannoo boonsa galmeessee jira. Tarkaanfii guyyaa dheengaddaa Adoolessa torbaana meetta walqixee Gandaroo meettii bakka adda waraabii jedhamuuf fudhateen ergamtoota biyya madirraa 15 biyyee dabaluun 9 madeessee jira. Hanga uummanni Oromoo hiree ofiin of bulchuun lolli itti fufu injifannoon uummata Oromoof. Godina Arsii Lixaa aana Siraaroo murnoonni bilchiginnaa jiraattota irratti dhaabsaamichi raawwatan jaalkenna sabaa dabalata qaba. Namoota nagaa gidirsuun furtuu siyaasaa empaayerattii keessatti deemaniif falataa jechuun tooftaa dullooma fi fala hin qabne fayyadamuun hidhattoonni fi dabballoonni isaanii yeroo ammaa hidhaa irratti xiyyeeffachuun namoota hedduu qabanii mana hiraarsatti gidirsaa jiru. Caasaan bilchiginnaa maqaa deeggaraa wobooti jedhuun badii tokko malee gara jabina hammaataa ta'e uummata Oromoo irratti raawwachaa kan jiran yommuu ta'u godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotti jiraattota hidhuu fi saamuu hammeessanii jiraachuun ibsameera. Aanicha magaalaa Lukkee ganda duwwaa tokko irraa namoota maqaan isaanii Tussuu Guddee fi Gammadii Oogatoo jedhaman badii tokko malee obbolaawwan keessantu woboo keessa jira jechuun torban 2 dura qabeenya isaanii jalaa saamanii reebicha hamaa irraan gahuun hidhanii dararaa jiraachuuf fi onichatti ergamtoonni sirnichaa jiraattota irratti yakkoota garaagaraa raawwachaa jiraachuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Godina Jimmaa aanaa Deedootti ergamtoonni bilchiginnaa hawaasa nagaadhaa guuruu cimsanii tufan jaalii rangameessaa waan qindeeffatan. Ergamtoonni bilchiginnaa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti uummata Oromoo nagaan qe'ee irra jiraatu irra yakka barbaaduun fira xaxanii badii tokko malee qabanii dararaa hamaa irraan geessisaa jiraachuu fi sababa kanaan qe'een hawaasa Oromoo rakkoo hawaas dinagdeen dhaamaa jiraachuun barameera. Haaluma kanaan godina Jimmaa aanaa Deedootti caasaan bilchiginnaa hawaasa nagaa hidhaatti guuraa jiru. Aanaa Deedoo mana barumsaa Ginjoo Abbayyii jedhamu irraa barsiisota maqaan isaanii barsiisaa Yoomiyyuu, barsiisaa Taammiruu fi barsiisaa Kabir jedhaman qabanii waajjira poolisii aanaa Deedootti hidhanii dararaa jiraachuu namoonni itti dhiyaatan himan. Namni ijaan arge tokko akka jedhutti barataan tokko sirna cufiinsa mana barumsaa irratti Adoolessa 3/2024 walaloo dhiyeessee ture. Ergamtoonni bilchiginnaa walaloo sanatti waan hin gammanneef barsiisota sana sadaniin isintu akkas gochisiisa jechuun hidhaatti naqan jechuun dubbata. Dabalataanis onichuma ganda Affallii Qortii jedhamurraa nama maqaan isaa obbo Mahammad Amiin Abbaa Tamaam jedhamuu fi haadha manaa isaa aadde Zabiibaa hojjettuu ekstenshinii fayyaa kan taate badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf waajjira poolisii onichaatti hidhamanii jiraachuun ibsameera. Obbo Mahammad Amiin kana dura ji'a tokko dura sababa tokko malee yakkamee ji'oota 2 hidhamee kan gadhiifamee fi ammas irra deebii yakka tokko malee haadha manaa isaa waliin hidhamee jiraachuu maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Kaab Shaggaraana Warjaarsoo keessa saamichi gubaati manneen namootaaf ajjeechaan loltoota PP raawwatame. Jaalirbu dhugaa dabalata qaba. Uummata Oromoo lubbuu fi qabeenya isaa balleessaa kan jiru Koloneel Abiy Ahmed yeroo irraa gara yerootti duula jabaa uummaticha lafarraa balleessuu fi diinagdee isaanii harkaa dadhabsiisuu irratti xiyyeeffachuun loltoota gara jabummaan guutaman leenjisee hawaasa keessatti bobbaasuun qe'ee sabichaa keessatti gochoonni safuu fi duudhaa hawaasichaa hin ibsine guyyuu raawwatamaa oola. Adoolessa 6/2024 kaaba Shaggaraanaa warra Jaarsoo ganda Orgoggoo Luuxuu keessatti saamicha gubaatii manneen qonnaan bultootaa dabalatee lubbuu dargaggoota 3 hidhattoonni sirnichaa galaafachuu jiraattonni ONN itti himan. Haaluma kanaan obbo Abbabee Galeessaa jalaa mi'a mana keessaa waliin mana jalaa gubanii yoo barbadeessan obbo Dabalee Turaa jalaa ammoo horii 3 fi re'oota 8 jalaa fudhachuun haadha manaa isaanii irratti reebicha hamaa raawwachuu jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Guyyuma sana gandichumatti dargaggoota 3 kanneen maqaan isaanii Lammaa Damisee, Tolasaa Geetaachoo fi Fiqaaduu Baqqalee jedhan haala suukanneessaan rasaasaan tumanii ajjeesuun barameera. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen
Innis bal'aa fi qonnaa maatii isaanii gargaaruun kan jiraatan yoo ta'u, erga sobanii woboo walitti dhufeenya qabduutiin ajjeesanii boodas maatiin isaanii akka reeffa hin kaafannes dhorkuu jiraattonni kunneen ibsaniiru. Gaazexeessaan onneen suragli sirna awwaalcha qondaala baa'oo jaalbatte Urgeessaa irratti waraana faashisti PP'n kan qabame hangarraa bakki inni bu'u hin beekamin jiraachuun himame. Jaalimoona Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Falmaa mirga dhala namaa fi gaazexeessan Sooraa Jirmaa Halii hojii miidiyaan sagalee hawaasa isaaf ta'e miidiyaa ONN irra hojjechaa kan ture. Hojii haqaa fi rakkoo hawaasa isaa sababa dubbatu qofaaf bulchiinsa impaareettii keessatti baroota dheeraa firaarfamaa akka ture hiriyoonni isaa dubbatu. Gaazexeessaa Sooraan kan inni dhalatee guddate kibba Oromiyaa godina Booranaa ta'uu maddeen keenya kan nuuf qoodan yakkoota ammeenyaa raawwate osoo hin qabaatin murna maafiyaa PP'n doorsifamaa tureera. Sooraan hojii ogummaa gaazexeessummaan cinaatti yuunivarsiitii Kiiloo Jaarraa barnoota isaa digirii lammaffaa barachaa akka ture kan himamu yoo ta'u, kan eebba isaa Adoolessa 2024 ture. Barnoota isaa irraa addaan cituun hanga kun qindaatti waraana faashistii PP'n magaalaa Maqiirraa erga qabame dhabamsiifamee kaasee haalli inni keessa jiru hin beekamin jiraachuu maddeen nuuf eeran. Hiriyoonni fi maatiin isaa gadda guddaa keessa kan jiran sirni jibba uummata Oromoo irraa qabu biltsiginnaan hayyoota Oromoo ajjeese namoota gadda irratti hirmaatanii kan aadeffate guyyaa jaalbatteen ajjeefaman kanas namoonni humnoota waraana abbaarree biltsiginnaan butaman hunduu harka isaaniitti hiraarfamaa fi gariin magaalaa Maqii keessatti akka ajjeefaman ONN odeeffateera. Akka dhaabbanni mirga gaazexeessitoota falmu yookiin CPGN gabaasa baatii waxabajjii darbeen beeksisetti gaazexeessitoonni 54 miidiyaan isaanii cufamuu fi ari'annaa irraan kan biyyoota gaanfa Afrikaa, Awurooppaa fi Ameerikaa kaabatti godaananii jiraachuu ibsee ture. Godina Lixa Shaggar aanaa meettaa walqixxeetti tikni PP tokko ajjeefamuun meeshaan irraa hiikame. Jaalmoo Sabaa dabalata qaba. Caasaan bilxiginnaa yakkoota gara jabinaa tilmaama hin qabne uummata Oromoo irratti raawwachuun guyyaa guyyaan onnee sabichaa madeessaa kan oolan yommuu ta'u, godina Lixa Shaggar aanaa meettaa walqixxeetti tikoota bilxiginnaa diinummaa uummataa qaban irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Dheengadda Adoolessa 7 2024 ona meettaa walqixxee magaalaa Minaaree jedhamtu keessatti woboon tarkaanfii fudhatee qondaaltota bilxiginnaa keessaa itti gaafatamaa ajjeesuun qawwee akaama tokko irraa hiikkatee jira. Aanaa meettaa walqixxee keessatti waraana bobbaasuun ajjeechaa, saamicha, gudeeddii fi hidhaa raawwachaa kan jiran ergamtoonni bilxiginnaa sababa kanaanis uummanni dararamaa jira. Maatii baay'ee qe'ee irraa buqqisuu, qabeenya mancaasuu fi hidhaan dararuun meeshaa bilxiginnaan uummata Oromoo aanichaa ittiin rakkisaa jiru yoo ta'u, woboon mataa waraana bilxiginnaa gochoota kanaaf gaafatamoo ta'an lola keessaa fi lolaan alattis mooraa akkasumas lola magaalaa keessatti du'aan adabaa jira. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaatti loltoonni Impaayera Itoophiyaa uummata nagaa hidhaatti guuruu itti fufan. Jaalbilisee Sabaa dabalata qabdi. Ergamtootni sirnichaa uummata Oromoo dararuuf godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti ajaja Koloneel Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaatti garmalee jiraattota saamaa fi dararaa jiraachuun ibsame. Onichatti dararaa adda addaa uummata irratti gaggeessaa kan jiran murnoonni biltsiginnaa Adoolessa 2024 ganda Fodooddoo jedhamu irraa namoota maqaan isaanii Dassee Addisuu, Shorroo Daggafaa, Ximqataa Tasfaa, Ejjiguu Biraanuu fi Waaqtolaa Dhaabaa kanneen jedhaman deeggartoota wobooti jechuun badii tokko malee hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Kana malees waraanni raayyaa ittisa impaayeratti jedhaman onichatti buufamuun garmalee hawaasa nagaa irratti tarkaanfii reebichaa, saamicha, hidhaa fi kan kana fakkaatan raawwachaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo onartummaa Forsee keessatti murna faashistii PP'n hidhaa, saamichaa fi reebichi maatii qabsaa'otaa irratti raawwatu jabaatee itti fufe. Bal'inasaaf Jalkennaa Sabaa. Baatii tokko oliif saamichi gubaatii fi hidhaan waraana faashistii PP'n jiraattota ona harxummaa Fursee irratti bifa qindaa'aa ta'een geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, saamichi irra deddeebiin loltoota murna biltsiginnaan hawaasa nagaa irratti guyyaa irraa gara guyyaatti raawwachaa jiru qe'ee madda diinagdee hubuun qe'ee jiraattotaatti hiyyummaa uwwisaa fi dafqa namoota hedduu bishaan jige taasisee abdii kutannaa fi gadadoon uummata Oromootti akka babal'atu taasisaa jira. Bifuma kanaanis Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa harxummaa Fursee magaalaa Qiciicoo keessatti Adoolessa 2024 hidhattoonni sirnichaa namoota maqaan isaanii Huseen Maammee, Ahimaduu Saanii, Maammee Arraaggee, Maammee Arbee Ahimed Mahammad jedhaman reebicha ulfaataa irratti raawwachuun maqaa maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota wobooti jedhuun hidhaniiru. Oduu saamichaatiin ammoo Adoolessa 2024 raayyaan ittisa empaayerattii fi milishoonni sirna PP waliin ta'uun
ta'uun ganda Maashooree keessaa mana obbo Ibraahim Sultaan seenuun qarshii 6,000 warqee haadha mana isaa qarshii 20,000 bitame paawar baankii yoo fudhatan midhaan barbaree fi bukoon bukaa illee osoo hin hafne jalaa dhangalaasuun ulaa isaa caccabsanii isa irratti reebicha ulfaataa raawwatanii harka duwwatti hambisuun deeman jedhu maddeen keenya. Saamichi murnoota piipin raawwatu itti fufuun adoolessa 2024 magaalaa Qiciicoo keessaa baajaajii 4 kan Siraaj Saalii fi namoota biroo maqaan nu hin geenye fudhachuun kuni qabeenya diinati obboleessii fi abbaan isaa miseensa wobooti maqaa jedhuun baajaajii namoota irraa fudhachuun magaalaa Caffaa Roobititti galfatanii jiraachuun barameera. Dabalataanis waraanni faashistii PP kun qe'ee hawaasa ganda Leedii keessatti badii dalaguu itti fufuun adoolessa 2024 achitti deebi'uun mana namootaa fi ulaa duratti boombii awwaaluun jiraattonnis yeroo isaan ka'an waan arganiif lubbuu isaanii oolfachuuf jecha qe'ee dhiisanii baqachaa akka jiran jiraatan ONM dubbise tokko dabaluun ibseera.